Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtantu silaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka har'a meeshaalee obboleettii kiyyaatti kenne ilaaluu dhaqeen baay'ee ajaa'ibsiifadhee argaa kana waraabee jechuudha. Argaan kun meetir ka haayaadha. Wanni ani waraabuu isaatillee dhaqeef sanaan dura waa wal fakkaatu oggaa hojjisiistan gaadaa keessatti yookaan kutaa hirriibatti baay'ee gaariidha jedheen namni tokko hojjisiifatee egaa ka isa bira akkuma isiniin jedhe meeshaaleen hin taa'u namni tokko hojjisiifatee alatti bahee too jira gaafa hojjisiifamee ala kanatti gadi bahee ala kana xiqqoo tura jechuudha maaliif gabaadhaaf ofiitiif jecha gadi baasaa. Anis immooyyuu dugda duuba akka jirtan algaa kanaanadha jechuudha. Ganaa hin xumuramne algaan kuni gadi bahee ala jira kuni kiyyaadha jechuudha. Kiyya hoon jedhumaan ijoollee ani hojjisiisee fi keessaa nama tokko meeshaa kanan laaluu dhaqe. Baay'izawwee ani meeshaa yeroo kamiyyuu gaafa jalqabamurraayin hordofuu qaba. Maaliif duukaan bu'a jechuudha. Osoo meeshaan kuni qalamiin dibamin odoo meeshaan kun walitti rukutamin tokko mukni kun mukuma sirrii isuma ittiin hojjetamedhe. Guyyaa gaafa tokko meeshaa kiyya hordofee hin beeku. Asumaan immoo algaa keessa sanitti argisiisaa ta'u jiru akkana jira algaa keessa muka gaarii ta'u algaa kana laalaa dugda duuba isaallee sanitti argisiisa. Yeroo baay'ee ani tanaan dura bakka naashinaaliidhaa bitadhee beeka algaa jechuudha. Nama magaalaa keessa turee odoon kara biyya arabaatu iyyuu hin deemini ofii kiyya algaa bitadhe dugda duuba kan akkatti inni bareedu laala. Garuu naashinaaliidhaa kan bitan muka akkanaati miti dugda duuba isaa kan jiru komborsaatudha jechuudha. Yeroo baay'ee kan bitan kan mul'atu fuulduraan qalamii baay'ee dibu baay'ee bareechuu garuu kan akka ofii keetii hojjisiifattu tokko hin jiru. Ijoolleen viidiyoo nu hojjedhu jettan keessaa kun akka laaltaniifani wanni tuni baay'ee mana xiqqaadhaaf mana akka kiyyaatii kan taatudha qumsaaxiniin tun dhugaa dubbachuu fi maaliif xiqqoodha baay'ee tokko shaggeedha meeshaa ofii safsaf gootee namaa qabdi shaanxaa mana keessatti akka nama rakkisuun akka mana kiyyaa kanatti shaanxaa kaan rakkachuu shaggaan ta'u shaanxaan hin barbaachisu jechuu kootii miti garuu qumsaaxiniin barbaachisaadha. Amma algaa kana karaa algaa kana tan dhufa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Algaa kana baay'ee tokko hin jaaladhe. Sababa algaa kanaatiifidha jechuudha. Kanan viidiyoo hojjechuu dhaqee komediinan ishii bira jirtu osoo hin taane qumsaaxiniin ishii bira jirtu maal fakkaatti kan jedhu waa'ee algaa kanaatiifi meeshaalee kan ajaa'iban ni jaalattu. Warroonni hojjisiifachuu barbaadan ijoollee dirqama jechuu kootiif isin kakaasuu kootiif miti warri jiraachuu barbaadan biyya galtanii mana kiyyattan jiraadha yookaan gaa'ila kootittan galaa yookaan immoo fuuldurattan gaa'ila qabadda. Baay'izawwee gaa'ilaallee qabachuu deemte taanani akka aadaa keenyatti durbi algaallee fuutee dhaqxe. Warri miti isatu qopheessee eega jettan naa barreessa. An akka aadaa keenyatti durbi mana bichaa ijaarrata jechuudha dhirsi qabdee dhaqxe jechuudha meeshaalee. Dhugaa mana qofa ijaarrataniiti baadiyyaa keessattuyyuu mana qofa ijaarrataniiti jechuudha durba kan eeganii mana meeshaa hunda ofii fuutee todhatte. Kanaafuyyuu hoo dandeettii qabaatan meeshaalee baay'ee babbareedu. Asitti immoo qumsaaxinii ajaa'iba baay'een ajaa'ibsiifadhe qumsaaxiniiwwan kana baay'izawwee ijji namaa waanuma argeetti itti bareeda. Warri mana kutaa hirriibaa jabaa qabdan qumsaaxiniin kun abbaa afuriiti akka argaa jirtanii. Achiin cinaa lamaan tokko asiin immoo jidduu keessa lamaadha abbaa afuriitiin mastaawotii qaba keessanis duubanis baay'izawwee mastaawotiin baay'ee barbaachisaadha. Warroonni mana arabaa turtan yeroo baay'ee dubartoonni arabaa yeroo uffata uffatan qumsaaxinii isaanii waggaa banan muluu qaama isaanii guutuu akkamitti akka uffatan caammarraa jalqabee tsagurmaashii akkamitti akka qabsiifatan. Kan gamanaa bananii kan gamaa keessatti of laalu jechuudha. Akka kanatti hojjisiifame qumsaaxiniiwwan kun. Maaliif nullee ni jiraanna hoo jenne uumaa miti qarshiin isaa jiddu galeessadha. Dhugaa akka wanti hundi biyya keessatti waddadee meeshaaleen jiddu galeessadha. Isiniin jechuun jaaladhaa algaa duratti isaan qumsaaxiniin isaa kanaadha. Boota duwwaa kana maal hoggaa jettanii inni kan fannoo qabu kan uffata fannoo qabu sun ol ka'ee jala masaabaa qaba. Wanta barbaadan keessa teechisuudhaaf jechuudha baay'ee tokko bareeda. Qumsaaxiniin kun algaa duraa isa wajjiniin algaa isa viidiyoo osoo ta'e suuraadhaan taa'ee isa wajjiniin kan deemudha jechuudha. Isa wajjin hojjetame mana tokko keessatti diizaayinii kanallee baay'een jaaladha. Warroon inni barbaanna jettan bilbilli kiyya kaayigaa sooshaal miidiyuuma kanarra jira.
duwwaa 945 82 67 45 taambileelii gubbaarrallee isiniifan teechisa na dubbisuu dandeessan. Bakka jirtanitti amanamummaadhaan meeshaan keessan bakka jirtanitti nagaadhaan isinii ga'a. Wanti isin gootan jiraate taanaan meeshaa erga filattaniin booda isinii hojjetama. Gaafa xumurame meeshaa keessan fe'achuu qofaadha jechuudha. Kana wanti jiru karaa WhatsAppitiin na dubbisaa, karaa Imootiin na dubbisaa. Kana yoon jedhu of laaltanii kaatanii mana koo wajjin deema jettanii kaatanii qarshiin koo haga kana wantee cifadhe haga kanaan mana koo hoggaan bareeffadhe jettanii yaaddanii kaatanii meeshaalee barbaadan nu biratti argachuu ni dandeessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka asittis qumsaaxiniiwwan haala bareedaa ta'een as keessatti waa'ee qumsaaxinii fi teebilii televiziyoonii jechuudha. Ijoolleen baay'ee sooshaal miidiyaa biraatirraa hoon jedhu Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in yookaan biyya keenya keessa osoo hin ta'in kan addunyaatirraa jechuudha. Screenshot gootaniitu ergitan ni jirtu. Weel hin hojjetamu miti biyya keenya keessatti ni hojjetama. Numa birattu ni hojjetama. Ni qopheessina. Garuu manni keenya akka mana isaanii tirfiidha. Gaafa jennee tolaalu tanaan durallee waa'ee meeshaalee irratti hoggaa xalabsiifattan mana keessan laalaa isiniin jedheetin ture. Anamma mana koo keessatti erga meeshaan kun galee bootan bunatti daffisu bichaatu jira saaloonii keessa. Isa dhugaa gaafa tokko buna dhidhiyeessan viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Bakka teechoon bunaa taa'uu fi bakka meeshaa bunaa itti dhiyeeffadhu qofatu iyyuu na hafe. Tanaan dura yeroon viidiyoo hojjedhu argitanii jirtan manni kiyya saalooniin keessi bal'aa fakkaata. Ani immoo waanan mana koo beekuuf mana koo safsaf godhee akka naa ga'uttidha jechuudha. Kanan meeshaa san mana koo wajjin kan deemu galfadhe. Gaafa fakkeenyaaf amma televiziyoonii akka namni naa ergee san osoon galchee meeshaan kun bakka taa'uun qabu jechuudha. Soofaan bakka taa'uun qabu, biiffeen bakka taa'uun qabu, isa bichaatu mana dhaalee fudhata jechuudha. Mana keenya wajjin kan deemu ta'uu qaba. Gaafa ammoo saayizii isaa xiqqeessinu, gaafa ammoo as deebinee meetira 20 minaaminitti saayizii isaa xiqqeessinu bareedina akka sanii hin ta'u. Gaafa san immoo maal jenna meeshaa koo anitti ergadhee miti meeshaan koo na jalaa bade jechuu dandeenya. Maaliif ijji laanni isaaniitillee akkaataatti kennamuufillee beekuu baannu nuti immoo akka biyya keenya itti buluu qabnan isiniin jedha. Viidiyoon tiyaa kana fakkaatti haga viidiyoo biraatti walitti